Qeerransa Ahmed dargaggeessaa seenaa Jeneraal Haaji Hasan Gammadaa fi kuusaa walalooti kitaaba bakkalcha dhugaa keessatti kan nuuf gumaache. Tarii Jeneraal Haaji Hasan Gammadaa eenyu isaan? Qaamaan immoo wal argitanii beektu? Qaamaaniinis argeeraan namni kun waggaa 133 1963 irraa nama qabsoo eegaleedha. Sirnoota kanaan dura darban falmaa ture. Haaji Hasan Gammadaa isa seefii qaralamaati ka garanaanis nuuf jechuudha. Namni baay'een Haaji Hasan Gammadaa abbaa amantii qofaan beeku. Namni kun falmaa mirga dhala namaati. Hayyuu kana qaamaanis argeera. Ufii kiyyaas dubbiseera carroomee jira. Barreessitoonni baay'een erga namni du'ee seenaa barreessan. Ani akka carraa ta'ee nama kana osoo inni lubbuun jiru seenaa isaa qoradhee barreesse. Wantoonni seenaa isaa na barreessisiises namni kuni amantii isaa qabatee fakkeenyaaf amantiin isaa amantii musliimaati. Islaamummaa isaa qabatee oromummaa isaa qabatee aadaa isaa illee qabatee deema. Namni kun namoota birootiif namoota abbootii amantiitiifis fakkeenya ta'a. Hayyuu guddaadha. Nama beekumsaan bilchaate garuu amantii qofa qabatee aadaas gadi hin dhiifne. Kanarraa wanti hubadhu amantii kamiyyuu hordofi. Amantiin kee yoo cimsitee qabatte oromummaa kee si iticha malees jalaan laamsessu. Kanaaf abbootii amantii irratti fakkeenya yoo fudhanne saayimni nama kanaa tokko yeroo tokko 2011 waan siraajuu godina Baaleetti yeroo haaromsa gadaa Oromoo Arsiiti ka'umsa kitaaba kana akkatti barreessisiif himaara. Waa'ee abbootii amantii natti hime. Abbootiin amantii shoora guddina aartii Oromootii fi aadaa Oromoo keessatti illee gahee olaanaa qabanii naan jedhe. Namni kun eenyu meebii warri miidiyaa baay'een hin beeka. Haaji Ahmad Muhammad Dheekoo abbaa seenaa nama jedhamu. Namni kun waa'ee amantii kaasee maal natti hime si fakkaate waan sammuu kiyya keessaan banne bu'uura godhadhe yeroo Taaddasaa Birruu fa'a hidhaman namni Haaji Ahmad Muhammad barataa Sheek Bakrii Saaphaloo ture. Namni miidiyaa baay'een hin beeka. Yeroo sanitti amantii musliimaa hordofaa namni kun Taaddasaa Birruu dubbisuu barbaannee naan jedhe. Haaji Ahmad Muhammad kun Taaddasaa Birruu dubbisuuf mana hidhaa deemnee dubbisna jenneeti yeroo akka ammaa kana nama dhaqxee gaafachuun dubbachuun mijataa miti. Lammaffaa ammoo nama kana gaafachuun rakkisaadha. Mala ittiin isa gaafannu barbaadaa turre. Mala kana isa gaafachuun mala tokko arganne. Malli kun ammoo daangaa amantii keenyaa ce'aana. Akkamitti jedhee gaafadhe. Bifa keenya jijjiirannee amantii keenya keessa keenya waaqabbee ka'ennee masqalii godhannee masaaf quddusii harka qabannee itti seennee yoo jenne sa'aatii sanitti yeroo kamiyyuu amantiin kabajamaadha. Ammas yeroo sanis kabajama amantiin kumiyyuu kabajamaadha. Caalmatti yeroo sanii mootummaa yeroo sanii amantii sirritti leellisa amantii sana waan ta'eef seennee Taaddasaa yeroo nu dhufu Taaddasaan rasaasaaf jilbiinfatee boo'in sun hin boo'ee naan jedhe. Nu ammoo ijaallolleen akka inni hin boonne icciitiin keenya nu jalaa baaf isa kabochise isaan bifa jijjiiratanii dhaqan dhumarra isa dubbifnee waan deeggarsa isaaf ta'amuu qabu isa dhaamsa keenya itti dhaamannee ka isaas irraa fuunee biraa baane gurbaa amantiin ammana humna qaba isinarra waa'ee amantiis waa'ee aadaas baay'een beektanii naan jedhe kuni bu'uura naa ta'e.